Ay, addis ragasa keenya. Funny guy. Khoflan nafitta warati nama khoflati. Addisu. Barbaadu muslimas bagataatinuf. Muslimninis numa Oromoodha. Baga kiristaanas nuuf taate kiristaaninis numa Oromoodha. Pentees baga nuuf taate penteenis numa Oromoodha. Waaqeffataas ta'e waaqeffataanis nu Oromoodha. Ortodoksis ta'e ortodoksiinis numa Oromoodha. Barbaaddu biltsiginnaa ta'e biltsiginnaanis numa Oromoodha. Barbaaddu abaa'oo ta'e abaa'oonis numa. Barbaaddu seexaana ta'e seexaaninis numa. Barbaaddu jinnii ta'e jinniinis numa. Waaqni waaqumaa rabbi rabbumaa Oromoon Oromumaa namni namumaa. Hunda bira dhaqii bashannanii hunda bira dhaqii gargaarsa fudhadhu. Waan barbaadde sii goona. Gammadii jiraattu. Hunda obboleeyyan kee bira dhaqiitti gammadi. Because karkarroon osuma leenca baqatee fiigu lammada gara leencaa deebi'a. Maaliifin fiigaa jira jee waanuma fiigaa jiruufuu dagatee. Hai uummanummaan amantii jijjiirratee isin dhufe kun maali isin godhe isin maaliif rakkatan? Maali qee amantaate qoye? Bar warra amantii isaan itti jijjiiran saniitu amantii sirrii harkaan qabne. Warra qaallicha shaabiin biroo tokko waan jeen dhageenye jaarsi wayii nama wayii islaameesseeti ijoolleen islaamaatu nasriin salaattu akkanumatti teessee qabaati gariin beeyta. Aboo islaamummaa tasubii salaatan tana dadhabeetiin jiraata akka ijoollee tanaana islaameessaa jeen. Ijoollee tana warri islaameessa kana islaamummaa guutuu hin qabne namni akkana ta'uuf. Sinigalee mi amma waanuma namni islaameessa ta'a. Gurbaan sun faan dhugaa dubbachuudhaaf mucaa intaltii zeetaan shaawara fudhachiifte sun faan nama gargaaramuu qabu nama fayyaa qaamni isaa irruuti si galee amma ijoolleen nama akkasii yoo garte namni mana kireessuuf hin jiru manallee bituuf qabanii Habutaa yeroo bituu dhuti lakkee makiinaa lama ulaa dura dhaabbata bar makiinaa lama ulaa dura dhaabbata maal gargaara Habutaa sheekha kiyya ustaaza kiyya la isa gargaaruuni amantaanuu miti akka namaatti haqa kana walii galle garuu gargaarsa isaa kana keessa shiraa jira siistamaa jira gargaarsi kun kallattiin abdii qofaaf hin oolle baay'ee way maatii abdii guutuuf oolee dhugaa dubban makiinaa bitame sun eenyuuf bitame eenyuuf bite tajaajila eenyuuf kenniti tokko maallaqa uummataa ka sababa abdii dhukkuba keessa jiruuf guurame san namni shaayii irraa dhuguun qabu baay'ee way garuu shaayii miti laa makiinaa ittiin bitame makiinaa san eenyu ka bobbee galu jiruun eenyu ka ittiin dalagatu okay miliyoona 16 ka guurame boo miliyoona 4 miliyoona 5 saksiin ogolaan turre miliyoona 16 kana Oromoo qofarraa hin guurre bar nama Itoophiyaa bakka fedhe haa guuru haa eeguma abdii kun miidhamee haa dhufe maallee sun maallee sun eeguma inni miidhamee miti sababa miidhamee isaa dhufe Oromoo qofaa gargaare. Muslimummaa gargaare akkasuma goonu Anduraanuu qarshii argine abbaan fedhan argaa abbaan fedhan isaa Habutaa uummanni gartee inni amantaa inni irraa dhufee gargaaranii jiran warri amantaa inni irraa dhufee gargaaranii jiran gubatuu isatti. Namni hundinuu kan gaddiniif hin jiru. Lal nama tokko gurbaa kana gartee namni tokko hoggii si dhukku yoo sagalee sirratti daranuu si dhukkubsa yaa jira keenya. Lal mucaan kun arra gubatee jira akkaan ta'u akka malee ta'u gubatee jira. Muslahaa yoo yaaddanii waliif fiddan irra wajjin miliyoona 16 jechuun Itoophiyaa keessatti amma gartee dheengadda beeki. Habutaa miliyoona 16 san andabbal waggaa shan waggaa jaabi ganamaa ta'eetiin dhala dhiisee fuula dhiisee rahaa dhiisee dhiqata dhiisee uffata jirachuu dhiisee gaalaa fireettii fi dhukkee fi aduu fi bulukeetaa fi hadasaa fi kubzii nyaadheen barra yoo xiqqaatee waggaa 7 fida miliyoona 16 akka laafutti fidu si fakkaata waggaa jaatuun fidu baay'ee Hinfidu hinfinne kun waggaa jaan biyya namaa jira hinfinne hanga ammatti miliyoona 16 waan salphaa si fakkaate qarshii si fakkaate jedhu
لا مليون لما كده اوتيلا لا بوجامتي غرتي بالا بيسين تو مليون تدين 3 كابر رئيس سيغل هل كان متو وجبوا له اخوان الناس ورتني يصير ربي ati amma duba dabbaan isaa wajji wal qixxeessuu deemtaa kaallichaa wajji. لك يا ولد انا عمال رجعت كده غرفه دي برا يوم سلم من بيك خليس سلم حاصل قدام وبلاسي في ديرو في إما إسا سبيل يوصين أبي المسا سبيل تو كتير تو كده تقدرني دعوة كم قول أما اللي إسلام ما أبو نسا جاء وعيد وقال يوان كده تفكر جاء كسر جاء خلنا كسرتي دعوة النقول أبصو النقول هذه وكنا أرجعتم أرجع ميتن إسلام ما كيسة سألتني إسلام ما كيسة تقدرتني إسلام ما كيسة تمكن كيسني إسلام ما ما دلقنا عندك هنا بيك إسلام ما ورنا بلا دكانة كيسة تريتي يقابل غير إفراد بوت بيك نوتي مكار إسلام ما جلكنا في إسلام ما دلقا بقى إسلام ما إلا نيل فن أصوم مسلم إلا نيل أصوم إلا نيل إسلام ما تقول فنتنا جريكون قالوا إسرائيل ما دي من جريكون ورا رجال فاسترو تبرك كدا ورا أمني دوكا دي ما ترتي ورا كتاب جرا هدوم ما بير أبدين قوم سجرا نما كمان يبالك كأم أردفتو تكبا كنا كيس أبتة ورانا كيس أبتة دعوة إسلام ما ببليس أكيد إسلام ما نما كيس تيميا أكثر في وصهم دكينا جدّوالنا في أمبون جدّنا مهندني كنا ببليس كينا أساس بقى إسلام ما تروفته أبار بجال تذكر إسلام ما تنافذه أكثر ما سكايتي هوك أبصرني والكرجال